Oromoon akka dhukkubsatee hin duune Oromoon akka dhukkubsatee hin duune. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Hundi keenya ni duuna. Hunda caalaa duutii nama gurguddaa Oromoon qabu qalbii nama cabsu hin jiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa hayyuu guddaa Oromoo, hayyuu guddaa Itoophiyaan qabdu keessaa nama tokko. Nama tokko turanii har'a du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiranii. Du'aan boqochuu isaanii ilaalchisee namoonni akka Lammaa Magarsaa kun badanii turan deebi'anii gadda itti dhagahame ibsachaa jiru jechuudha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa waggoota 5 boodan yeroo jalqabaatti ibsa baasan qabu. Oduu teenya bal'inaan isin biraan geenya. Ashama akka mooltan hordoftoota Faayistoob bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jennaa daawwattootaa fi hordoftoonni kiyya. Deebinee dhufneeti jirra. Har'a oduu gaddaa tokkoon deebine. Ganama kana akkuma namoonni hedduun dhageessanii hayyuu guddaan Oromoo nama yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti paarlaamaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo akka dubbatamu afaan Oromoo kan uummanni sodaatu dubbatee agarsiise jechuudha. Hayyuun guddichi Oromoo abbaan diinagdee abbaan siyaasaa Bulchaan Dammaqsaa du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Du'aan boqochuun isaanii guutuu Itoophiyaatti rifaatuu uumee jira. Baay'ee namoota hedduu rifachiise. Jalqaba du'aan boqochuu isaanii miidiyaalee hawaasummaa dura Dr. Abiyyitu karaa miidiyaa isaatiin gabaase. Abiyyi Ahmad gadda itti dhagahame ibsatee jira. Egaa hayyuun kun namoota Itoophiyaa diinagdeen gadhaaban namoota Itoophiyaa siyaasanillee akka jijjiiramtu shoora olaanaa taphatanidha. Kumsa Dirribsaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad faanillee bakka guddaa qaban jechuudha nama kanaaf. Ganama kana miidiyaalee hawaasummaa dura Abiyyi Ahmad miidiyaa isaatiin gadda itti dhagahame ibse. Waa'ee du'eessaa ijoo dubbii godhanii pirezidaantoonni biyyaa guutuun isaanii aangoonni mootummaa olaanoon gadda itti dhagahame ibsataa jiru. Isaan qofaa miti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan duraan badanii turan obbo Lammaa Magarsaa waggaa 5 booda ibsa lammaffaa har'a baasuu isaati jechuudha. Du'a nama hayyuu Oromoo guddaa kanarratti. Lammaan Magarsaa waggaa 5 ibsa lammaffaa amma baasan jechuudha. Yeroo takka ibsi isaan baasan obbo Lammaan Magarsaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan duraanii du'aan boqochuu Alii Birraati. Yeroo sanillee akkuma irraa kanatti ibsa baasanii turanii. Har'allee ibsa baasanii OMN'if erganii obbo Lammaan Magarsaa obbo Bulchaa Dammaqsaa du'aan boqochuu isaanii gadda itti dhagahame ibsachaa jiru. Ibsi Lammaa Magarsaa baasee akkana jedha. Boqochuu obbo Bulchaa Dammaqsaa yeroon dhaga'u gadda guddaatu natti dhagahama. Obbo Bulchaa Dammaqsaa bara jireenya isaanii keessatti dhugaa uummata kanaa qabatanii warra dhugaaf qabsaa'anidha. Akka obbo Bulchaa Dammaqsaa kana daandii dhugaatii fi daandii haqarra deemanii yoo du'a hin jedhamu. Kun kabaja guddaadha jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Obbo Bulchaa Dammaqsaa siidaa tokkummaa mallattoo uummata ofii ogummaa ofiitiin ofittummaa tokko malee nama tajaajiludha. Uummata keenyaa fi lammiileen biyya keenyaa hundi obbo Bulchaa irraa daandii haqaa haa barannu. Rakkoo walxaxaa yeroo ammaa biyyi teenya keessa jirru obsa guddaadhaan ni furraa jeen abdadha jedha obbo Lammaa Magarsaa. Biyyoon isaanitti haa salphattu. Maatii fi uummata isaaniitiif jajjabina haa kenninu. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan. Osuma dubbannu obbo Lammaa Magarsaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan rakkoo keessa jiraachuu rakkoo biyya teenyaa keessa walxaxaa jiru kana keessaa boof daandii obbo hayyuu keenya biyyeen irraa salphattu hayyuu karaa isa kanaa qabachuun nurraa haa jiraatu. Kanaaf rakkoo amma biyya keessa mudatte kana obbo Lammaan Magarsaa xiyyeeffannoo irra kaa'anii jiru jechuudha. Lammaan eega aangorraa halkan Abiyyi irratti dawwalee horee isaa nama sagalee wajjin aangorraa fonqolchaa irratti hojjetee takkaa waa'ee biyyaatis as been dubbannee eega gurri irra kaa'ame. Amma garuu hoggaa haasaa isaa kana ilaallu rakkoo biyyattiin keessa jirtu akka waan dubbachuu deemu fakkaata.
Osuma jennu Dooktor Lammaa Magarsaa yeroo dhiyootti rakkoo biyyattii Itoophiyaa keessa jirtu gara miidiyaa ni dhufaa jeet eeggamaa jechuudha obbo Lammaan Magarsaa. Sababiin isaatis Jawaartu dhiibaa jira. Isaan hundinuu biyya alaa tana keessa wajjin jiranii jechuudha yeroo ammaa. Odeeffannoon jiru bahurratti argamaa jechuudha. Kana qofaa miti. Jawaarilleen walgahii hin gaabburratti afaan isaatiin waan dubbate qabaa jechuudha. Ammatuma kiyyaafuu liivii Jawaar jala taa'ee yeroo lama madaaleetti hin jira jechuudha. Akka nama kana gara miidiyaa yeroo gabaabduutti dhufu obbo Lammaan Magarsaa tokko walgahii irratti waa'ee Lammaa gaafatamnaan Lammaan waa'ee isaa gaafuma dhufe haa dubbatu jee obbo Jawaar Mohaammed hayyuun keenya. Dheengaddallee saba gabatarratti Jawaar yoo dubbatu Lammaa Magarsaatii fi Gadduu wajjin dhiibbaa Itoophiyaa irratti akka godhu yaan akeekee ture jechuudha Jawaar Mohaammed. Walumaa galatti obbo Dooktor Lammaa Magarsaa yeroo ammaa Awurooppaatti argamu yeroo gabaabaa keessatti gara miidiyaa deebiin isaa waan hafa hin qabne jechuudha. Kan akka fakkeenyatti yoo fudhanne OMN ammaa Lammaa Magarsaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa Neetwoorkii OMN wajjin hariiroo guddaa qabaachuu Lammaa Magarsaa. Ibsa kanaa Oromiyaa miidiyaa Neetwoorkiif ergee jechuudha Lammaa Magarsaa. Ibsa akkuma kanaa gaafa Dooktor Alii Birraa du'aan boqochuu isaaniitiif gaafa sanis OMN'if ergee jechuudha ibsa kana. Ibsa kana jechuudha. Lammaan OMN wajjin hariiroo qaba malee miidiyaa biroota wajjin hariiroon qabu fakkaataa jechuudha Lammaan. Dhimmi Lammaa Magarsaa hundumaaf akkasii Lammaa Magarsaatiin baga deebitee jennaani. Waa'ee hayyuu keenyaa kan du'aan boqotan bulchaa dammaqsatti yoo deebinu arraga akka itti haasanu baay'ee hin qabnu. Baay'ee waan dubbatanis nama jalaa badaa hayyuu beekamaa keenyatu addunyaarraa boqote. Nama guddaadha dhugaa dubbachuu fi hayyuu beekamaa Oromoon qabdu keessaa jechuudha. Yeroo afaan Oromoo dubbachuun akka qaanitti ilaalamu keessatti yeroo afaan Oromoo reediyoo cabsajaan keessatti afaan Oromoo dubbachuun isaanii sadarkaa sanitti afaan Oromoo dubbachaa ture jechuudha paarlaamaa Itoophiyaa keessatti. Bulchaa dammaqsaa afaan Oromoo qofaa miti nama siyaasaa biyyattii Itoophiyaa tana jijjiiruudhaaf baay'ee tattaafatan keessa fakkeenyaaf paarlaamaa keessa taa'anii guyyaa isaan gaafii gaafatan paarlaamaan guutuun ni hofla jechuudha. Mallas Zeenaawwiin ni hofla. Namni kun nama dandeettii addaa qabu jechuudha. Namni akka hayyuu kanatti paarlaamaa Itoophiyaa keessa taa'ee gaafii gaafachuu danda'u hin jiru jechuudha. Paarlaamaan Itoophiyaa kan yeroo ammaa mormitootaaf keessaa ni qaba. Paartiileen mormitootaa ni jiran. Garuu akkamitti akkana ta'a jaanii hin gaafatan jechuudha muummichi ministeera Itoophiyaa. Sababiin isaatis ni sodaatan jechuudha. Yeroo sana immoo bulchaan dammaqsaa biyyaaf waa gaafachuu bulchaan dammaqsaa paarlaamaa Itoophiyaa inuma sodaatan jechuudha. Mallas Zeenaawwi fuula dura taa'anii gaafatan jechuudha. Yeroo paarlaamaa keessa jirutti bulchaan dammaqsaa gaafachuu, dubbachuu, hofalchiisuu ogummaadhaan waa gaafachuu baay'ee qaba namni kun jechuudha. Namni kun hayyuudha jechuudha jabaadha. Namoota du'an oolu duuti karaa keenya irra guyyaan isaa gahee jira. Bulchaa dammaqsaa eenyu eessatti dhalate eessatti barate waan jiru seenaa isaa gabaabsee isiniin biraan ga'a jechuudha. Bulchaa dammaqsaatiin nagaan boqodhu jennaan jechuudha hayyuu keenya beekamaa. Oromoon si jaallataa jennaan. Kanatti aansee seenaa isaa gabaabaa isiniif dubbisa. Eessatti dhalate, eessatti guddate, eessatti barate, eessaa gahee seenaa isaa gabaabaa takka isin biraan ga'a. Na hordofa. Obbo Bulchaa Dammaqsaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Birmajitti obbo Dammaqsaa Sanbatootii fi harmee isaa aadde Naasisee irraa dhalatan jechuudha. Obbo Bulchaa Dammaqsaa maatii isaaniitiif dhala afuraffaadha jechuudha. Yoo ta'an dhiirti isaan qofa akka ta'an akka ta'etti dubbatamaa jechuudha. Abbaan isaanii daa'imummaatti waan irraa boqotaniif kan isaan guddisan eessuma isaanii kan ta'an obbo Goobbuu Sanbatoo nama ta'an akka jedhame seenaan ni dubbata jechuudha. Barumsi isaanii sadarkaa tokkoffaa Gimbitti kan baratan obbo Bulchaa Dammaqsaa barumsa isaanii sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Adventistii Kuweeratti baratanii jiru. Bara sanaa yuunivarsiitii Finfinneetti barachuudhaaf qabxii ol aanaa galmeessan. Isaanis dookumentii isaanii hooggantoota
yuunivarsiitiitti deemanii agarsiisuudhaan fudhatama argatan jechuu namni kun. Kanaanis carraa barnoota yuunivarsiitii Finfinnee argatan. Yuunivarsiitii Finfinneettis barnoota ikoonomiksiitiin qabxii olaanaa galmeessisuudhaan seenaa hojjetanii eebbifaman jechuudha. Badhaafamanii jiranis. Barumsi isaanii kan maastarsii ammoo yuunivarsiitii biyya Ameerikaatti hordofaniiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa. Barumsaan namni kun waan cimoo turaniif achittillee qabxii olaanaadhaan eebbifamanii badhaafamuu danda'aniiru namni kun. Sana booda gara biyyatti deebi'uudhaan ga'eewwan hojii garaagaraatti ramadamanii hojjechuu danda'aniiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa. Isaan keessaa Daayireektara maallaqa biyya isaatii fi baankii addunyaa keessattis namni kun hojjetaniiru. Otuma dubbannu Obbo Bulchaa Dammaqsaa baruma sana nama maastarsii baratanii ministeera maallaqaa keessa hojjetan kan jalqabaas turan jechuudha. Gama siyaasaatiinis Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama addaa turanii jechuudha gama siyaasaatiinis. Keessumaa paarlaamaa yeroo kan namni tokko qoftiin paarlaamaa yeroo sanii keessatti paarlaamaa nam tokko bichaan sagaleen isaa dubbatamu yommuu Dooktor Maraaraa faana ta'uudhaan Obbo Bulchaa Dammaqsaa dhugaadhaaf falmanii jiru jechuudha yeroo san keessatti illee. Dhugaarratti cichanii dhugas dubbatanii jiru namni kun. Dooktor Maraaraa Guddinaa faana ta'uudhaan tokkummaadhaan ija jabaatanii gaaffiiwwan ciccimaa ministeera muummee yeroo sanaa Obbo Mallas Zeenaawii gaafatanii jiru. Paarlaamaan biyyattiilleen akka xiyyeeffatamee ilaalamuu namoota godhan keessaa Obbo Bulchaa Dammaqsaa.